isaanitti mul'atu. Biyyees kun dhugaadha. Maal akka itti guddatan waan ta'eef si galee. Magaalaa keenya galuu kana nuun jaanii bar. Injira bakka hin jiraanne. Wallaahi billaahi mee waan nama kennaa kana dhiisi. Wanti biyya namaa kanarraa nu barannoo jiraate mallaqaallee galuu baannu jireenya gaarii wayii jiraachuu. Garuu sanuyyuu injiraa miti. Galuu qabna waan ta'eef. Anama wali na gabbisiisu maali beektaa? Osoo godhee jiraadhe jedhee na gabbisiisu. Wallaahi wayinni waan kaanyii wayii ta'e osoo oonlaayinii kana nama oonlaayiniitiin barumsa hedduu baratta waa hedduu baratta barumsa oonlaayiniidha. Hanga jedhisee zim jedheetiin hanga jedhisee zim jedheetiin silkii irratti asuma irratti oonlaayinii kana irratti oonlaayinii fayyadamaa kushii nama dhiqaa maal jedhaatiin dabarse sanniini osoo barumsa baradhee waan jettutu na keessa jira. Laangujii afaanota garaagaraa. Wallaahi hedduu si fayyada. Amma biyya kana keessatti amma kunoo haati seenaa afaan sadii waagan baratti. Hin argitu kunoo nu waliin oonlaayinii irratti. Anuma faatu kunoo asirraa afaan banaa oola malee. Hin argitu. Ganama quraana asirraa booda wanna afaan ingiliffaa achirraa booda afaan faransii uumama kanneen galgala ammoo qubee afaan arabiffaa. Wallahi yeroo man qabdu sa'aatii misirriffaa kanan qabdu. Gizee mana keessa galtee amma keessa waa gootu hin qabdu. Haati seenaa amma jechuudha. Anu baqamaan jira biyya kana iyyuu dhufee zim jedheetuma fira taa'u jira jechuudha. Barumsi wallahi barumsi baay'ee barbaachisaa. Baay'ee ture. Ani waan si ajaa'ibu Wanni akka barumsaa sammuu nama balan jira. ijoollee wayii Oonlaayiniidhaan bakka fedhe bakka fedhe waan barbaadde waan fedhe barachuu dandeessi. onlaayinii kana gubbatti yoon baradhatte wallaahi al'aziim ijoollee nama ani beeku nama faatiyaa rabbii kana alhamdulillah jechuun hin beeyne tanatu iyyuu Amma kun ogeettiin takka kun hojii torbaffaa argitanii kan jirtan mucayyoo diqitti na wayini qo'annoo raabdota akka kana dura jechuudha. Ji'a torbaffaa keessa biyya kana dhuftee amma quraana buustee maal jettan? Ayyoo san hadha seenaa waliin boru seena iftaan seena osoo jedhu hadha ga'e. Amma kun quraana buuftee fitte quraana. Laal waan guddaa godhanii namni achi fageesseet hin laalu gaafatti seentee jettee Wallah si fayyada. Guyyaa wayii gaabbitaa beektaa gaafa ilmoo argattee jette. Gaafa jaarsa argattee jette. Gaafa bultii keessa geette waan kana hunda hin dandeessu. Yeroon siin geettu. Gaafa san wayii jireenya kiyya kaleessa dabarsaa ture san jettee gaabbita wallah. Wallah. yaa wallaahi Jireenya kiyya keessatti wanni itti gaabbu tokko yoo jiraate hanga hadhaatti akkasii cadhisee dabarsuudha. Wanni na gaabbisiisu yoo jiraate. barnoota onlaayiniitiif waggaa takka yoo of qabda sa'aatii guyyatti sa'a takka yoo of qabde dhumateera. Guyyatti sa'a takka yoo of qabde sa'a lama of qabde dhumateera. Boqonnaa keetii. Wanta sochii qaama keetii gootee deebitee ispoortii gootee shaaworii galtee deebitee nyaattee Angizee kuyeeti baay'ee jajjabaadha qaamni koo. Gizee kuyeeti hin jiru qaamni kee sirriitti jajjaba. Galgala fooqii meeqaffaa gallasi fakkaatee fooqii nu 8ffaa galla. Fooqii tokkoffaa irraa qabee kushiina lagaa jechuudha. Namittiin tiyya doora 3ffaa irraa wanno qabdi. Doora 3ffaa irraa kushiina qabdi. Gadi buunee amma jaartii guddoo bira waa nyaanna. Tokkoffaa irraa qabee hanga 8ffaa lukaan deemaan. Hanga 8ffaa. Tokkoffaa irraa qabee jechuudha. Gaddanfee dhukkeen tunnarraa kaate 8ffaa tokko qabee hanga 8. Achi gisee manatti galeetiin jedhe ilaali. Lafa kanarra hiixadhee maal jedhee ispoortii kana yoo san garaayyuu hin beeku gara galee maal jedhee uf dadhabsiiseera. Bakka qaamni kiyya na jajjabaata. Biyya kana dhufee wallaahi abdii ni taa'aa miti. Laayifiidha yoo barbaade rafee yookaan ammoo gadi bahee ol deebi. Miskiina ta'e akka waan lafeen na keessa hin jirre foon malee bakka caccabee jechuudha. Miskiina ta'e.
karaa kana gisee gabbay luti kan akkanatti taap wal jiran jetti caccabe jechuudha. Wallahi amma kunoo ispoortii eegalee miti laali baajaaji matana qara gisee mana rabai hanga baajaaji seenu muddam amma baajaaji mana jibbisiise. Luka kiyyaan deemu na hawwisiisa bakka. Luka kiyyaan gisee deemu fixinatii qaba. Bakka siyaahinna qaba sammuun kiyya na firiidha. Injira wallahi waa hundarraa firii ta'e. Amma shamarran keenya galgala jechuudha gisee hojii geessitaniitiin jettan. Kan silaa haasoftaniin eerfooniidha. Eerfoonii keessan gurra kaa'attanii ispoortii jettanii sarchi gisee gootanii jettan isinii bayaa waan ta'eef yuutuubii ilaalaatiin jechuudha. Daqiiqama 10 daqiiqama 30 osoo hojjettaniiti lafeen keessan isin jabaataa deema. Fuura sirrii bareeda. Fuura wayyuu sirrii. Waan sukkaaraa irraa fagaattanii jechuudha. Keessattuu wanni akka zayitiiti sukkaara badaan hin jiru. Anamma kun hojii lama keessatti kiiloo 10 hidhise. Kiiloo 10 takka akkas hidhise jechuudha. Uffata qara godhachuu hawwu mara godhataa jiraama. Uffata qara godhachuu hawwu wallaahi uffata biteetiin maqaa godhachuu hawwu mara jechuudha. Kan gisee kuyeetii godhadhu hanga as dhufee naa ta'u diddee lafa kaayee mara godhachuu jira jechuudha. Bakka sanuyyoo osoo hin taane qaama kan keerrattu iyyuu nashaaxa wayii argita bakka. Si harka qaamni ta'u. Nashaaxa wayii qaama kan keerratti argita. Kanaafuu galgala gisee kaataniitiin wanna jettan kana daqiiqaa 10-20 gajjechuu ol jechuu maal jechuu bakka sosocho'u daqiiqaa 10-20 hirriba kan keessan raftan deemtanii bishaan haayilaandii takka dhuddanii raftanii ganamallee gisee kaatan bishaan dhuddanii fuulli keessan guutuu isin taa'a jechuudha. Amma keessattuu warri fuulli keessan faatii wanno ta'eetiin jedhe bishaan sirri dhuddanii hirriba halkanii yoo raftan fuulli keessan yeroo kamuu guutumatu isin taa'a hin hir'atu fuulli keessan. Dubartiin fuulaan hir'annaan faayidaan qabdu. Fuulli akka isin jedhaan dubartiin fuulli isin jedhaa kunnaan kutte namni bakka biraas ilaalu fuula si ilaala malee. Warri furdaan haa hojjetu jette kun. Akka keessanitti kama dhibametu mana yaalaa dhaqa. Akka keessanitti namoota furdateetu ispoortii hojjeta. Kanaaf barumsa dhabuu wanni jennu kanaaf ibsiti. Walla dubartoota arabaa gisee ilaaltan kun akka chaarjarii tanatu mana achitti ispoortii nu waliin hojjeta. Uttaalchoon isin uttaaltu gisee argite. Boksii isin dandeettu gisee argite. Akkanatti akka wannoo kanatti akkana of jala deddeebiti. Akka ajaa'ibaatitti. Teennoo fi qaddoodha gisee argite bishaan haayilaandii takkaa fuutee fooqii darajaa 5 geessuu hin dandeessu. Duuta isheen garte lubbuun keessaa baate jechuudha. Kushiina keessaa olaarra kunuu ispoortiidha. Habibti ispoortiin ati qaama kan kee sheeppiif waa hundaaf garasi jettee hojjettuu fi ispoortiin kushiinatti distii miicaa ooluun mana xaragaa ooluu walatta. Akkaataa itti hojjetutu jira waan ta'eef dhaabatti qofa malee suni kaawwannaaf bakka ispoortii yaa'anii sammuun keetuu si dalaga amma ijoolleen maataa dhugaadha hin mijatuu fi jaruu eega fiigaa ooltii. Amma na jala dhuftii mirgaa viidiyoo tokko qaadhis furdinni nama rakkisaadha. Ajaa furdinni hagana rakkoo alhamdulillaahi galata rabbii baguma qalloo ta'e. Fiigicha fayyaasii fiigi. Ani baguma qadhoo ta'e alhamdulillah warri furdate rakkate. Subhaanallah gana furdoodhaati. Wallaahi abdii kunuuna kana naa hanqisu takka furdinni kiyya na rakkisee hin beeku. Dubartiin qadhoo naga kiyyan hojjettu. Waan dhiirri arabaa gajjettee ol furuu dadhabdan gajjatee fuudhee fooqiin ba'a. Guyyaa takka qaama kiyya keessatti jedhee hin beeku galata rabbii kiyyaa. Guyyaa takka jedhee marfeen na tuttee hin beektu qaama kiyya. Waggaa 10 biyya arabaa taa'e guyyaa tokko ilkaan tuna dhukkuba yeroo baay'ee ilkaan wanna jedhadha malee jechuudha. Wallaahi taasuma jechuudha. Galata rabbii kiyyaa jechuudha. Inshaallah ya rabbii kiyyaa warri hin bu'in. Waan achi duuba furdinni kiyya kun fooqii bahuu na dhoggaa maal gochuu na dhoggaa hojii hojjechuun dubartoonni arabaa gisee akkan na laalte jette. An saratanyaa furdoon barbaadu hin jenne fayyidhaa biiroo dawwalti. Gisee an jalqaba seenu. Gaafa isii biratti ammoo guyyaa 4-5 oolee wallaahi odoonatti booyan biraa deema. Osoo na booyan. Giddiin uffata kaargoo ergadda fayyadee biraa baafadha. Osoo isaan natti onnan jechuudha.
Mashallah. Gara nagu gajjechuun dadhaba wal jechuun dadhaba qaamni kiyya bakka wanno exercise qaamni kiyya. Adi rakkoo kan qabu. Amma qadhoo kisee argite. Bishaan litiri 15 ol fuudhuu hin dandeessu. Meen sobda jedhame. Fooqi mi'a gad warra 5 ol deemtanii gaddeetanii hin dandeettanii. Muraasa keessanii jechuudha. Laa ilaaha illallah. Ani amma irra fuudhee ma borganama eloo wayii birrii wayii na erge. Eenyu? Sadaqaa nama eloo 20 na erge. Eenyu kun? Eloo Eenyu raastaa moo? Maal keessa tanqasa dhiirrillee ofii dhiiraa waa gajjettanii ol fuudhuu hin dandeessan. Socho'aa. Nuti bakkaatti buunaan galabatamna. Anu guddaadhaan sii fi hawwii qaba. Garuu dhugumaan furtuudhaati. Hawwii naa qabda inshaallah. An keessattuu dhiiruma borcii qabdu rabbiin natti hin fidin. Dhiirti borcii qabdu keessa. Habiibti waa xiqqoo jedhe daqiiqaa 10 kennaan akka kunoo inshaallah waan dhagaa dhiirsee kanatti. Ana dhagaa ta'e malaa kolfuu hin danda'u garaan na bilchaate amma garaan kolfee garaan na bakuke. Garaan irraa garaan na bakuke. Fikir. Gabar baddu sumaalaan takka argatte irraa kaasuun. Rabbi jalaan qabin afaan Sumaalee jala waliin haasa'uu hin danda'an. Dhagaye. Dhagaye. Amma deemee galabatanii lafa sa'aan 10 takka. Ganama ka'a. Dhagaye wannoo maal jechuu barbaade dagadhe. Ada gurbichi tokko dhufa jedhe. Maal jechuu barbaade dagadhe. Dura ammaa si laata waliin naan jette. Nama si barbaade tura. Een. Galaan. An dadhabe yaadha tiyyaan mataan na hiikkate ani mataan na ho'e. Eessa dhokadha rabbi jedhaa. Bakka itti dhokadhu wayii barbaada. Wallaahi. Gattaa'ii rakkoodha ol ka'ii dhaabbadhuunis rakkoodha. Bifa ati namatti eegnoo sama kun abdii jinnii qabaa cinqamaa jira. Ol galchi kootu mana baanduu yanii inti qaraana. Fidi. Eenyu? Jinnii qabata jettu fidi. No. Saafitu. Fidi hamna shee ashimitti waamna. Saafin dhugamaa bar saafin jinnii qabda naan jeenatti meeraan jechuun garuu Ati mataan kee jinnii qabdaa? Ende ani cinqama lafa deemaa. Guyyaa gadee akka Koyeetiiti tokko wayii jechuudha ijoolleen koyeetii warri jala kana jirtan ni beektan. Maal dheerata seeta abdii kun mana kana gayaa. maali? Mucaa wayiiti koyeetitti jinnii qabadhanii. Namichi ufumaan tuttuqee itti kaasee beektaa? Achingaa kan habiibti kiyya laali. Habiibi kiyya. Maal dheerata jennaan kun laallutti isaa kun laallu holoqa achidha. Asliyyuu tara dheerin. Nagoo jedhika. Gise malaali wannoo itti waamaa jiranii namicha budaa keessaa baasu. Kiyyaa girma. Namicha budaa keessaa baasaa jiru gise dhufaa jira gisee naan jedhanii jedhan. Amma inshallah gaalli kun waliin nu cafaa qaamni ka jedhu raniin tiya laali. Shanta kilaasii keessaa qabu gara saaloonitti gabbaafadhees maal. Shollootti ka jedhe gara saaloonii. Namoonni kaan waliin cadhisaniituma ta'anii ilaalan. Yaa asilii gisee achi namichi dhufeetiin asii ola seeneetiin jedhe takkitti namicha akkana gadi laale. Televiziyoonii hambise moo shaanxaa hambise muddaa fi jedhe kaa walitti inshallah. Namtichi? Ayaa kama namicha arge bahu. Eenyu lafatti haa qabu. Eenyu lafatti haa qabu. Shamarran achi keessa jirtu tan girgiddaa qabachiisee tan sallajaa qabachiisee gootichi qaba. Haati faatee balbala harkaan qabattee dhaabachuun lamma ka'a. Anqara saaloon ibba'ee miti. Saaloon ibba'ee ka'ee balbala alaa harkaan qabadhee dhaabbadhe. Yoo dubbiin jabaatte gimtii ta'e. Wallahi macarrashaa irra dadhabanii shaanxaan jechuudha achi tasgaragalee ka ijoollee mana keessa ol guuranii tasgaragalee shaanxaan lafa qaqqabe. Irra jigee moo?
waa televizyiin namni maggaarajaa hin hambifne laali. Alga jaarsa jaartii wayiitu alga bangali algatte wayi fuudhanii harkisanii mana kaanii achi mana gara jira algatti kana luka takkitti jalaa fattalleesse laal. Astaghfirullah anjini akkasiin qabu. No bada ashisma. Dhiira jinniin itti kaatu hin jaaladhu fedhan. Gisee biyya jiru tokkollee. Gisee biyya jiru tokkollee tokko akkasitti. Habibti asii darbee fuudheeti. Daa'imatti farda jala buuseeti. Laga laalee gajjade qilee laalee. Qilee laalee laga gurraacha laalee gajjade. Itti taruu fiigaa? Wallaahi. Badaadha barqeerti. Kun hojiin sana kaawwata bishaan dhufu fiigan tokko fa'a. Ka gisee inni fiigee sanatti malaalanii dhiisan. Fiigee deeme. Yoo lagatta yoo? Ka dubartiitiif badaadha. Ka dubartii hin dhoosaa bar. Ka dubartii hin dhoosaa amma ka dhiiraa rakkoo hin qabu. Muka wayii irra farakkisuu danda'a. Ka dubartii yoo? Ka dubartii ni dhoosa. Sheexana fudhata dubartii. Ta guyyaa sadi fa soqantu jira bar. Wallahi an beeka rabbi gadha yoo wayii battee ooltee. Dhiirti garuu akkasiin soqan. Dhiirti yoo guddate waa muka wayiititti yookaan bakka wayiitti rakkisee gadhiisa. Dubartii achumaan dhabamsiisa. Ka fuudhullee jira kun. Ka achumaan fuudhee dabarsee goda wayiititti hin galataa bar. Ka fuudhu sun amma kijibaa baran maka ijoollee biyya arabaa sun Suudaan siriitti godhe. Jayyoo san hin beekaa. Jaartii jinnettan san. Sun bari Oromoon akkanumaan gowwaa taatee dhattee kuma isaa ilaaluudhaaf torbee lama guyyaa sadii keessatti 1,100 fi wayii geessa. 50,000 kaasan. 40,000 kaasan. No, Suudaan ijoollee meeqa beekata? Suudaan itti sirii gootee bakka akkamatti dhamaaftee tumatti jiraatti. Tumbar mucichi wannoodha. Chiikii isiiti. Mucaan giiftaraa bar. Giiftii nuu kennaa ture mucaan. Dhaama jinni heeruma jette san argite. Mucaan giiftara giiftii nuu kennaa ture. Ammas isiidhaan maal inni chiikiidha. Beesti firendiidha. Jinni itti heeruma gisee isiin jettu mucaan maqaan tiktokii isaa jinnii jedha. Fayyaalayyiin kiyya ka Oromoodhaa sheekiidhaaf qeesiin illee intaloo jinni heerumte san. Intaloo jinni aan osoo jabbiloonni koomentii jala dogongortee sheekonni irraa hafte hoonjettu. Sirrii goote baay'ee na taatee jirtan. Kana taate anaayyuu irratti hojjettee bar osoo tokko dogongoree tokko biraa hafeen jettu bar Oromoo jettee waan tiktokii kanarra jirtu hundasi sammuu isaanii akkanatti ashaan daakaa turte. Jinni itti ol galchitee jaarsa kiyyaa wal baradhaa kun hojjetti. Hin dubbatu achuma giiftii kenna. Isheen galchiira taa'ee ban wal bara jaarsa kiyyaan jette. An keessan itti barreessaa beektaa itti kolfaa. Hojima keessa nyaadhaa jedhaan. Wallahi waan hojii keessanii nyaadhaa itti kolfa. Yaa sirrii goote wallahi Oromoo Maal godhe naan jedhu. uummata Oromoo kana dhamaasanii jala oofudha. Sidaa osoo foola na godhaa jettee namni foola godhu hin jiru guyyaa sadii keessa 100 wayii galte. Sirrii goote wallahi ajaa'iba. 40 moo 30 guyyaa sadii keessa dabalte. Akka sheekonni gastii keessa taa'anii rabbi gadhee akkamiin si fuudhee akkamiin wal fuutan jedhanii galatanu. Sheekota teellatanii gara na nyaata wallaahi billaahi. Asirra galchanii akkamiin wal fuutan eessa wal fuutan jedhanii gaafatu.